Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtu nagayaa fayyaadha. As video biraatiin qabadhee isinii dhufee viidiyoo narra qabadhee isinii dhufee buskuta godhutti jira. Buskuta shaahii waliin hedduu bareedaati. Warri channel kanaaf haarawaa please subscribe naa godha. Warri subscribe naa gootan dhihaadha ammallee isiniin jedha. Buskuta kana godhuuf amma wanneen asii qopheeffadhee jiru. Killee takkatti maankaa 3 sukkaara itti naqadha. Egas deebi'ee ammoo dhadhaa itti naqadha. Dhadhaa diqqoo baay'isee dhadhaa bataa makan itti naqee. Egas maraa akkanatti haga inni hundumaa wal keessa naa wal seenutti dhahee egas sookiddan itti buufadha. Sookiddallee diqqoma irra buusee egas ammoo deebi'ee aanan itti naqadha. Aanan itti naqaa aananillee diqqoma itti naqee maal jennaan anarraa diqqoma godhutti jira. Egas absuuda gurraachaan itti naqadhee absuuda gurraachaa abbaan hin jaalanne irraa dhiisuulee ni dandeettanii. Egas harcee itti naqadha. Harcee egas deebi'ee beeking powder diqqoo itti naqaa. Egas maraa akkanatti walitti naqadheetiin qamashaa harkaan qamashaa akka gaarii wanni martuu akkanaa wal seentuttiin harcee xiqqoo irra buusaatiin akkasii qamashaa. Qamashaan hedduullee laafuu ta'uu hin qabu, hedduullee jabaataa ta'uu hin qabu, jiddu galeessa ta'uu qaba. Maal jennaan in xabbasaa kanaafuu xiqqoo yoo furdatee bareedaadha qamashaa. Egas qamashaan kiyyaa akkana eega qamashee booda daqiiqaa 15 qadaadee kaaya. Egas eega daqiiqaa 15 booda kunoo akkana jira. Egas bal'iseetiin mummuradha. Haala ittiin muruullee isinumatti agarsiisa. Kunoo akkanatti bal'ifadheetiin muraa. Haga bal'ifadhee eegas muruu walitti deebina. Kunoo akkanatti muraa hedduu hin gugurtisuu hin didiqqeessullee jiddu galeessatti muraa. Akkanatti muree eegas zayitii xiyya ibiddarra kaayadhee zayitiin eega ho'ite booda xabbasaa. Kana hundaa muree eegas walitti deebina. Akkanatti mummuradhee zayitii xiyyaa ho'itee jirti. Zayitii hedduu ho'isuu hin qabdanii maal jennaan osoo hin keessi akka gaarii isinirraa hin bilchaanne isinirraa alli diimata. Kanaafuu ibidda qiyaasa irratti godhuu qabdanii jiddu galeessa ta'uu qaba ibiddi. Yoo hedduu diqqeessitanillee zayitii hedduu fudhatee zayitiin garaa seenti. Kanaafuu ibidda keessan yoo xabbastan akka gaarii ilaallachuun gaariidha. Kunoo akkanatti xabbasee yoo irraa bahee walitti deebina.
Kuno bichaatee akkana jira. Kanaafuu haga yeroo biraa viidiyoo biraatiin walitti deebinu nagaa keessa naa tura. Like, share, subscribe gochuun dagatina. Nagaa keessa jiraadha.